ولين umuri dheeradha walinillee bakka gaarii ramma ga'u rabbis naa godhu galatoomi ati dhugaatti gootti keenya namni jaalatamuu qabu namni faarfamuu qabu nama keetti kana nama dhugaadhaan nam tokko dhugaadhaan bakka dhugaadhumaan dhibbaan dhibba jaalala kana kentee jaalala kana argachuu keetii baay'ee wallaahi kun waan jedhamu qabu nama keetti kana kan nuti barbaadu dhugaa rabbi haasa'uuf nama keetti kana kan barbaadamuu qabu dhugaa rabbi umurii si adeersu umurii dheeradhu Thomas jenna mu beekenya lega Tomi tisille bolesi kenya rabbini sille wangari bota gari rabbisi bagennu sinjechu barbaanna nuti gammanne jirra gammachuu kenya dagalgala sinjela keenya si dhaggeeffachaa jirra sinjechu barbaada galatomi waan jedhu qabu duba dibban bagalatomi bibi kiyya umurii dheerat mu beekenya tille miskina bar kanaafu keessa kee qulqulluu dabar namni sim beeku namni sitti siqee akka si beeku malee dhugaa rabbi keessa kee qulqulluu dha rabbi keessa qulqulluu keetiin jiru dhugaa baay'ee keessa kee qulqulluu dha sim beekaa ni fati wal beenna ammallee rabbi umurii isaa dheeressu wajjiniin immoo nama bulu rabbi sinaa godhu nama immoo biyya kanaaf saba kanaaf immoo waan gaarii gumaachuu rabbi sinaa godhu sabni kun illee keeti oromoo martinuu keeti musliimni oromoo musliimaa ta'e oromoo kamtinuu keeti umurii wajjiniin dheeradhu inshallah walumaan jirra abshirii gammanne irraa gammadaa keenya ta'uu keessan ittiin boonne dhugaa rabbi ittiin boonne dhugaa ati faa keenya ta'uu keetti dhugaa rabbi baay'ee ittiin boonne dhugaa Galatoommaa ulfaadhaa jabina kootiifis kan duuba kiyya jiru Oromuma sababuma Oromooti kan sirriidha jabaadha mallee jabtuu keenya jabaadha dhugaa jabaadha umurii dheeradhu obboleessa keenya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما شاء الله تبارك الله. قادران درسي والله مبارك مسمى هدو تكو غلطي فدا غستي رت اللي تكاول بهم بيكو والله غمچورو مكيسان تو لباسه غامو بيني والله dhugaa dubbachuudhaaf imimmaan mayyuu qabatu dadhabne boletti keenya obse wallaan illee sin beeku miidiyaan kana irratti wal barree mubaarikiin illee akkasuma gaa sababiidhuma rakkoo sababii kanaasuma irratti wal barree ati moo wallaahi fakkeenya guddaa illee nuu taate rabbiin illee sin lamaanuu jaallate wallaahi sillee rabbiin si haa jaallatu obsee kiyya mallee wallaahi yeroo ammaa kanatti namni rakkinaaf wal gataa raasa kana dhiisi jechuudha na baluu amma fakkeenyaaf ijoolleen biyya alaa baate jechuudha rakkina isaatiif nama Itoophiyaa keessa jiru wallaahi jaalala akkamii wajjiniin dabarsanii isumatti heerumtee dhufte iyyuu ni ganaafte jechuudha ijoolleen walumaan beeyna rakkina isaatiifuu jechuudhaan wal ganee wal dhiisaa jira jechuudha ijoolleen asitti garuu ati immoo wallaahi fakkeenya guddaa nuu taate fakkeenya kee kana immoo wallaahi namallee sirraa waa guddaa baratamaa namallee waa guddaa waa sirraa baratu rabbiin nu haa taasisu wallaalaallee akkanuma wallaalaa warra akkasii kanaan dura wallaalee waa meeqa keessa gaggale gaa rabbii wallaahi karaa qajeelummaan atta deebisu mubiyatillee rabbiin wallaahi yaadaaf muraada keessa rabbiin isiniif abootu sin lamaaniif wallaahi rabbii wal biratti isin haa jaallatu umurii keessa rabbiin isiniif haa dheeressu bakka yaaddaniin rabbiin isin haa ga'u waan niyyattan immoo wallaahi rabbiin kana olitti rabbiin isiniif haa kennu bakka niyyaa keessaniitiin olitti rabbiin isiniif haa jaallatu wallaahi fuulollee deebisaa wallaahi lakkoofsa keelleen hin barbaada obsee keessaan wallaahi hedduu tokko si barbaada inshaallah fuulollee naa deebisii lakkoofsuma keellee naa ergi daayirektiirumaan waliin haasofnaan siin jedha nu biraallee gaa wallaahi waa guddaa qabda inshaallah nama immoo silaalullee nama silaallatu rabbiin nu haa taasisu silaa gaa wanti jedhan hin jiru jireenyuma gaarii rabbiin isiniif haa kennu umurii dheertuu nama wajjiniin ture jechuudha ilmaan ilmoolirraa horee jedhu rabbiin isin haa taasisu bakka si yaaddanii olitti rabbiin isin haa gahu isiniin jenna mubaarik musammaallee wallaahi rabbiin umurii isaa haa dheeressu kan yeroo rakkataa bira dhaabbatu jechuudha namni waa meeqatu jedhuuni namni xiqqeessin hin jiru namni soballee irraan kaa'een hin jiru namni waa kijibaati wallaahi kanaan duratti gawaa hedduu jedhamaanii turan illee hedduun beeku
Kana hunda keessa darbee garuu takka hamilee cabee hin beeku wallaahi dhugaa dubbachuuf jechuudha. Miskiina kan dura bu'ee bira dhaabbatee hin gargaarreedhe nama kakkaasee ofii bira dhaabbatu isaa rabbiin jazaa isaa kaffaluuf wallaahi silas nama rabbiif jecha waa hojjetu rabbumaatu kaffalaa fi ilmi namaa yoo waa jedheen illee waa tokko nama gochuullee hin danda'u. Rabbiin isin biraa dhaabbatu isa birallee rabbiin dhaabbatu sababa isaa gaakunaa asitti wal argarree hadha. Rabbiin umurii isaa hadheeressu isinillee rabbiin umurii hadheeressu siin jedha. Obseef oolonaa deebisaati keessaan inshaallah si barbaada. Galatoon ulfaadhu yaadannoo qoodee fi si deebisee raqamuu beetiin inshaallah isuma waliin haasofna. Soofaa immoo kan kootiinis siif deebisa rakkoo qabu. Galatoomaa hundi keessan Ayyee namoonni bira namni yaada qabdan yoo jiraattan inni gahamti sagalee. Assalamu alaikum. Yoo sagalee kee dhagaa. Waalaikum salaam warahmatullahi. Allah tabarakallah mabruk din janna. Wallahi iddoo nama inaafsisaa rabbiin umrii kisan waliin isiniif haa dheeressu. Wallahi rabbiin bultii kisan alii Faatimaa rabbi isiniif haa godhu bultii barakaa. Mana keessan jechuudha shayxaaniin seenini jaalala malee jibbaan gidduu keessaniin seenini nama addunyaa irratti illee warraaf abbaa manaa wal godhatee akkasuma guyyaa boriillee jannata keessatti jaarsaaf jaartii waliif ta'u rabbi isin haa godhu. Addunyaa qofa irratti miti aakiraatti illee rabbi walii isin haa milkeessu. Rabbi darajaa keessan ol haa fuudhu. Abshiraa ilma namaati. Homaayyuu ilmi namaa waan nama hin godhu maallee namaaf hin godhu garuu alhamdulillah rabbiin mucattii kana siif kennuun alhamdulillah jedhu. Homaayyuu ilmi namaa waan nama hin godhu maallee namaaf maaliif jennaani rabbiin sababa malee waa akkasiin gooni alhamdulillah jedhu maaliifiyyuu atillee obboleettii keenya qaalii maqaa keellee hin beeku. Rabbiin jazaakii jannataan siif haa kaffalu. Erga jaarsaa argatte dubartiin kan isin jannata seentuun irra hedduun sababa jaarsaati waan ta'eef rabbiin sababuma kanaan jannatul firdawsiin rabbiin si haa waffaquun siin jedha. Wallahi waliin umurii dheeradha hedduu namatti toltu. Mubiyatillee galatoomii galata kee rabbiin jannataan siif haa kaffalu. Hunda keessaniyyuu ulfaadha galatoomaa kanuma isiniin jechuu barbaada. Galatoomii ulfaadhu. Nama wayitas jala jira. Namni muditee qabdan teekistiin talashaa waan jettu wayyaas asirra jiraate lakkoofsa 8 barreessin. Yoo argitan immoo ol galcha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Kunoo lakkoofsa 11 barreessaa jirti. Ifamaa wajjini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mube kiyya. Bagara bisi gammachiise obboleessa kiyya wallahi imimmaan hin qabachuu dadhabe. Amin amin amin. Bagara bisi gammachiise obboleessa kiyya qaalii obboleettii kiyya qaalii bagara biin walitti isin fidee isin gammachiise warra wajjin turu rabbi isin haa godhu wallahi imimmaan ofirraa qabuun dadhabe wallahi gammachuu keessa jechuudha waan dubbadhu wallahi. Obboleessa kiyya qaalii wallahi lazim waa'ee kan keessa hogganee fi dhageetiin jira kanaan duras ammas deebi'ee hoggane deebi'ee laalu. Bakka akka waan narratti gahee natti fakkaate maaliifi namni tokko hogganii fi waan namni sun mudate hoggananii fi yaadatte anis osoo anaatis akkasii natti dhagahame baay'ee obboleessa kiyya qaalii umurii dheertuu wajjin isin jiraachisu. Amin amin. Akkasitti obboleessa kiyya waan jedhee si gammachuu kiyya waan jedhee ibsadhu hin qabuan umurii keessan rabbi isin haa dheeressu. Obboleessa kiyya qaalii anis ilmoo jimmaati aggaaroodha garuu amma jireenyaaf biyya biraan jira. Wama miila kee yoo addees yoon fi yoo rabbiin jiraate inshallah qaamaan si biran dhufa uummata Oromoo hunda hin dhabne ni jirra nu hundinuu an lubbuu kiyya irraa sin filadha obboleessa kiyya maatii kiyya irraa sin filadha waan qabuun jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya gammachuu keessan rabbiin egaa obboleessa kiyya kan walitti fufu rabbi isin haa godhu baay'een sakkansi jaalladha. Waan jedhee himuun qabu imimmaan inni sinirraa dhaabbachuu dide
nagaan naa bulaa garuu waan guyya biraa siifin dubbadha waa hundaafu. Ayyee galatoom ulfaadhaa beebii rabbi si haa jaallatus immoo. Ayyee warri mudii teeraan jirtanii asila. Sorry. Mubiin sadii mi biraa deemi mubiin. Okay. Mubiin hin jiraa? Mubi sagalee Hai, bainaan hin jedhu shatanii girri keessa amma dhufe ammuma kottu bainaan hin jedhu mana keessa wallollee wal fitaa irraa yaaki. Anna dagaa kan argeen beeku astaghfirullah laazim. Mana keessa bainaan jedhe. Maal akkam mana noggaamee keessa jiraadhe. Itti galuufani jedhama. Sobee birrii dabalachuudha. Masiriitti waamee jennaan dhufanii afaan walii beeku miti. Waan nama galchitu mucaa kana nu jalaan baasanii hin jaallanne ani mandarra itti arannaa. Moritare laalessi deebisa namarraa fuudhee mubeedhaa kenneera ammaaf. Ayyee akkasii warra ol galtanu ol gala abooduu ayinaa kan dhaabbama korora akkanaa jaadha. Makuma tuunis hin deebiin akkanaan jedheeyyu. Akkasii gaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya haasaanan ittiin haasaa ture namoonni hedduun mana baratanii haraamaa maal lootorii miti lootorii keessan isa haraamaa sana deemaa mana habibaatti fitadhaa. Inni kuni silaa rakkataa gargaaraa jirtu miti. Rakkataa birrii 2,200 yeroo gargaartan tikkeettii isinii qophaa'e tikkeettii kanaa kuna. Keenyaaf nama dhibbaantu kutaati hadha jechuudha kaleessa eegalame. Ani bakka biraatti hojjechuu wallaalee waan kana kophaatti hojjechuu qabda lakki. Inni qinachee naanan dhiisee deebe. Kunootila. Keenyaaf isin agarsiisala. Yeroo nu bira ga'e iyyuu waa biraa ta'a silas. Ishee WhatsApp. Tikkeettii ijoolleen isin agarsiisa. Yoo lakkii namni nama gargaaru badhaafamuun haraama jedhame isa walumaan laallaa. Aywa kun argadheera. Wannichi akkana la. Barii 2,200 nama gargaarta. Ala. Gartanii. Carraa nama akkasuma maqaa nama sagassuun barbaadu. Barii yeroo galchite kuno tikkeettii kana fudhatta. Tikkeettiin kun koodii ofirraa qaba maqaa ta'u. Jalqaba irratti maqaatu barreeffama. Ittaanee koodii sii kennama. Koodii kee qabattee teessaa carraa gaarii jedha. Carraadhaaf tun taanee miskiinaaf buufta barii 2,200. Eessa iyyuu jiraadha. Miskiina fakkeenyaaf nam tokko 2 faa 3 faa 4 faa kutate. Nama gargaadhamne namoonni tokko biyya alaa ta'anii birrii 2,200 hiyyeessa ollaa jala kan gargaarantu jiru. Ji'a 6 faa 6 2 faa 6 3 faa. Nama akkanaati tikkeettii kana bitaa fi galiin isaa kan miskiinotaati. Birrii 2,000 Itoophiyaatiin bittaa fi tikkeettii jechuudha. Yoo akka carraa miskiinonni immoo kan gargaaraman Oromiyaa kutaa 11 irraa fidamanii garsii kanarra ta'anii carraan jara biratti baafama. Jarri hin gargaaramu. Gargaarsa na booddee warra gargaarsa kanatti hirmaate sana keessaa nama 3 akka darbu barbaannan. Tokko birrii miliyoona 1 fudhata carraan jalqaba. Lammaffaa namni ba'e koodiin isaa ilaala koodiin sidii kennamu sana irra jira carraan jechuudha. Lammaffaa namni ba'e birrii Itoophiyaa 750 argata. Sadaffaa namni ba'e birrii 500 argata. Gargaarsa yoo ta'e isuma kaleessa gargaaraa jirtan mana kanatti malee wanti biraan jiru. Deeggarsa yoo ta'e isuma gargaartanii biraa galaartan miti amma immoo gargaartanii biraan galinaa akka gargaarsis jajjabaatuuf akka miskiinonni keenya guyyaatti nama 5 6 dhufee rakkina himata argaa jirtu. Akka jarrillee furamanuuf isinillee gammachuudhaan birrii 2,000 kennitanii jara gargaartanii carraa kanatti hirmaattu jechuudha. Carraa maali? Tokkoffaa yoo baatan birrii miliyoona 1. Lammaffaa yoo baatan Amina Chaoshi. Lammaffaa yoo baatan birrii 750. Sadaffaa yoo baatan birrii 500. Warri birrii galche koodii fudhatee taa'aa jira. Jabaadhaa tikkeettii dhumaadha. Dhumaatti kanuma walitti himaa birrii 2,200 kennitanii tikkeettii bitachuu osoo hin taane birrii 2,200 deeggarsatti ni yadda. Akka haraamas hin jalaa taane deeggarsatti ni yatte jechuudha. Mana kanatti waa deeggaraan ta'u deeggaraan jirtu 100 nama deeggaree jira.
kuma shantamaan nama deeggara jira kuma kudhan nama kenne jira yeroo hunda kuma kudhan kuma shantamooni maaliif kennitu kuma lama lamaan kottaa deeggara rakkataa keessan tikkeettii sinii kennamaa achumaan akka birrii galchitee riisiitii ergiteen maqaa kee guutuu ergita tikkeettii sii kennee nasiifis